Ani ijoollee lama qaba amma. Ijoolleen mucaan kun inni tokko waggaa 6 deema. Inni tokko waggaa 5 walakkaadha. Inni tokko immoo baatii 10. Ijoolleen kun lamaan wal qixa waan nyaatan. Wal qixa miti. Mucaan xiqqaan ammayyuu aannan barbaada. Harma haadha isaatii hodha. Waan inni nyaatu waan lallaafaa laannaaf. Mucaan kun jabaan immoo akkuma jabina isaatiitti waan jajjabaa nyaata. Garuu mucaan kun umurii 5 waggaa 5 amma waan nu nyaannu moo dandeenye nyaatu. Maaliif jennaan sadarkaadha, umuriidha, bilchina. Jabaachuu qabu, ilkaanni jabaachuu qaba. Garaachi sirriitti daakuu danda'uu qaba. Dubbii Waaqayyoos akkasuma obboloota ko. Amma yeroo hundumaa warruma aannan dhugan taanaan nuyi yeroo hundumaa ijoolleedha jechuudha. Ijoollee irraa gara nama guddummaatti yommuu dhuftu garuu diteelii wantoonni jireenya keenya keessatti hojjechuu qabu seerri Waaqayyo gaarii ta'e nu keessatti hojjeta jechuudha. Gooftaan Yesuus isin haa gargaaru. Dubbii kana akkasiin qalbii gurratti laaftanii dhaggeeffattan abdii guddaan qaba. Aaroonii obboleessa Musee ture. Hangafa Museeti. Waggaa 3 Musee dura jira. Musee fi Aaroon obbolaa turan. Miiriyaamis obboleettii isaaniiti. Egaa Aaroon hangafa Museen itti aana. Aaroon kun egaa Musee wajjiniin biyya Gibxiitii saba Israa'el baasuudhaaf nama turedha. Maal jedha Waaqayyo sanyii Aaroon keessaa maal ta'u luboota kan ta'anii haba'anii hidda Aaroon keessaa namoonni haa dhufanii jedhe Waaqayyo. Seera Lewwotaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1. Museen Aaroonii fi ijoollee isaa yeroo lubummaadhaaf dhiyeessetti dhaqna isaanii dhiqe jedha. Seera Lewwotaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1. Luba ta'uudhaaf dhiqachuun dirqama. Akkuma alaa dhufanitti luban ta'an. Akkuma alaa dhufanitti luban ba'an. Seerri luba ba'u, seerri qullaa'u, seerri Waaqayyootiif adda ba'u seerri Waaqayyoo kan inni jedhu tokko dhiqadhaa jedha. Qullaa'aa jedha. Dhiqachuu inni jedhu kuni fiizikaalis ta'uu danda'a. Addana irratti completely waan sirriibatti practically ta'edha. Dhandha dhiqe inni jedhu waan tiyoorii yookaan kun immoo spiritually meaning duwwaa utuu hin ta'in waanuma qabatamaadha. Qullaa'uudha. Lammaffaan immoo cubburraa birmaduu ba'u argisiisa. Simbooliin isaa inni keessisa immoo figuraatiiv items jedhama. Inni qabatamaan isa namni dhiqatudha. Inni spiritual meaning isaa immoo isa namni cubbutti qullaa'uudha. Seera Lewwotaa boqonnaa 8 lakkoofsi 1. Ijoolleen Aaroon dhandha dhiqatan, Aaroonis dhandha dhiqate. Museen isin Waaqayyoo seera isaa keessatti seerri Waaqayyoo maal beektu inni tokkoffaan egaa qulqullummaadha. Waaqayyoo seerri isaa qullaa kan jedhutu ajaji ba'e. Waaqayyoo qulqulluudha waan ta'eef. Sabi sun qullaa'uudhaaf abboommi sana hojiitti hiikuudhaaf immoo maal gochuu qabu? Dhandha dhiqachuu qabu. Tokkoffaa isa kana jechuudha. Lammaffaan immoo sababii cubbuu isaaniitiif tuntunoo qalee dhiiga isaa facaase. Sababii cubbuu isaaniif immoo tuntunootu qalame. Hoolaatu qalame aarsaa ta'e. Dhiigi sun fidamee facaafame. Iddoo aarsaa irratti iddoo isaan irraa hojjetan, iddoo isaan irratti lubummaadhaan hojjetan irratti maaltu ta'e dhiigi suni haa qulleessu jedhamee iddoo aarsaatti facaafame. Inni dhuma nyaanni isaan nyaatan hin qullaa'e. Shan uffanni isaanii kan isaan uffatan qullaa. Iddoon isaan hojjetan qullaa. Waaqni isaan hojjetaniif qulqulluu. Kana jechuudha. Manni isaan keessaa hojjetan, gaa'illi isaanii, maatiin isaanii, dhaabbanni isaanii yookaan waldaan kiristaanaa walitti dhufuun sabichaa holy saints inni jedhamu tokkummaan qulqullootaa suni kan qullaa'e ture. Walumaa galatti Aaroon ijoolleen isaa dhiqatanii kan qullaa'an cubbutti kan qulleeffaman tuntunnoof dhiigaan iddoon aarsaa isaan irraa hojjetan kan qulqullaa'e nyaanni isaan nyaatan qulqulluu haa ta'u jedhe Waaqayyo. Nyaata argitanii nyaatinaa. Horii akkasii nyaadhaa, horii akkasii nyaatinaa, bineensa akkasii nyaadhaa, bineensa akkasii nyaatinaa. Inni jedhu suni seera Lewwotaa keessatti kanaaf kenname jechuudha. Nyaanni isin nyaattan illee isin xureessuu hin qabu, qulqulluu ta'uu qabdu, reeffa hin tuqinaa, waan du'e nyaatinaa, dhiiga nyaatinaa, wantoota warroota kotteen isaanii duudaa ta'an nyaatinaa, warra halaalan guurre nyaatinaa. Qajeelfamni akkasii kun hundumtuu seera Waaqayyooti beektu. Waan callumadhee kaa'ame miti. This is the Old Testament. If you say I not receive this idea.
Yaadonni kun kakkumoo faa keessa jira. Yaada kakkumoo faatiin fudhannu yoo jedhanii yaada akkasii yoo ka'e ani yaada akkasii irratti walii galuu hin danda'u. Sagalee Waaqayyoo Maartin Luuter maal jedhaa? Qajeelfama inni sadaffaatti dubbatu keessaati qajeelfamoota tokko Maartin Luuter kaa'u keessaati inni tokko macaafa qulqulluu akkuma jirutti fudhanna kan jirudha. Macaafa qulqulluu akkuma jirutti fudhanna. Irraan sharafnu. Irraa gara biraatti hin akka inni jirutti fudhanna. Addanatti maal jedhaa? Nyaanni isaanii nyaanni isin nyaattan qulqulluu haa ta'u jedhee Waaqayyo. Seerri Waaqayyo maal jenne jalqaba? Qulqulluudha. Waaqayyo wattam jenne qulqulluudha. Kanaaf hojjechiisaan inni manicha kee jiru inni Waaqayyo hojjetu maal ta'uu qaba? Qulqulluu ta'uu qaba. Iddoo qulqullaa, uffata qulqullaa, nyaata qulqullaa, yaada qulqullaa, waaqeffannaa qulqullaa, gumii qulqullaa, hojjettoota qulqullaa'oo, mana qulqullaa, gaa'ilaaf maatii qulqullaa'oo. Haleluuyaa, haleluuyaa. Kana dubbata Waaqayyo. Homtinuu naamusa mana kanaa cabsee xuraa'ummaadhaan manicha keessa hojjechuu hin danda'u jechuudha. Manni Waaqayyoo qulqulluu, sabni Waaqayyoo qulqulluu, ijoolleen Waaqayyoo qulqulloota. Maqaa Yesuus Kiristoos haa ulfaatuuf. Kutaawwan sagalee kana fakkaatu tokko ergaan isaa walitti dhiyaatu mata duree waa'ee qulqullummaa jedhu. Holiness mata duree jedhu qofa irratti barumsa sa'aatii lama sa'aatii tokkooti. Barumsa sa'aatii tokko YouTube'ii waldaarra jira. Waldaa keenyaarra. Peejii koo jalatti argachuu dandeessu. Achi jalaati mee waa'ee qulqullummaa isin diteelii dhaqaa dhaggeeffadhaa achi viidiyoon isaa achi jira. Maqaa koo Fufaa Taaddasaa jettanii seerchi gootanii aad gootanii booda differendina godhattaniiti achi jalaa dhattanii dhaggeeffattu. Qulqullummaa kan jedhu eessattan isin ergaa jira amma barumsa sa'aatii lamaata achi jala jira. Barumsa baay'ee barbaachisaadha. Viidiyoodhaan jira. Barumsa baay'ee jabaadha. Waa'ee qulqullummaa irratti. Qulqullummaa diteelitti ibsee jira achirratti. Asirratti hundan dubbadhu. Akka introductionitti fayyadamaa asii. Yookaan immoo mata duree tokko ta'ee galee asii. Achitti garuu guutummaa guutuun waa'ee qulqullummaatu ibsamee jira. Egaa seerri Waaqayyoo seera nu ittiin isaaf qulloofnu nutti hima. Seera nu ittiin isaaf luba baanu nutti hima. Karaan ittiin luba baan immoo karaa kana akka ta'e dubbata. Sagalee jidiin kee obbolo tokko baay'ee. Egaa ergan akka jedheeti nan darba. Macaafa seera Lewwotaa kanaa keessatti ergawwan jiran waa'ee maalii dubbataa? Attamitti hubannaa? Macaafi seera Lewwotaa kun guutummaan isaa walitti waa'ee maaliitii isa jedhuuni gabaabsee isinitti hima. Macaafa seera Lewwotaa yommuu dubbistan akka salphaatti akkasii galuufani isinitti hima. Key themes of understanding Leviticus jedha afaan Ingiliffaatiin. Dhiifama afaan Ingiliffaatiin irra deebi'een dubbisa. Key themes for understanding Leviticus. Warroota mata duree jajjaboo fi mata duree kutaawwan qoqqoodamiisaa seera Lewwotaa karaa gabaabaa ibsuu danda'an jechuudha. Macaafa seera Lewwotaa kana karaa ittiin salphaadhaan hubannu. Warroota furtuu ta'an ijoo kan ta'an macaafa kana hubachuudhaaf kan nu gargaaran jechuudha. Tokkoffaa macaafa seera Lewwotaa karaa salphaa akkasiin galuufan isinitti himaa jira. Tokkoffaa macaafa seera Lewwotaa maal dubbataa? God is relieved word. Afaan Ingiliffaatiin maaliifan dubbisa beektu? Salphaa godhee walittidha waan ta'eef. God is relieved word. Waaqayyo sagalee isa mul'ate ta'uusaati. Waaqayyo sagalee isaatiin mul'achuudha. Dubbiin Waaqayyo hin mul'ate kan jedhudha. Dubbii Waaqayyo isa mul'ate jechuudha karaa salphaa. Waaqayyo sagalee isaatii ni jedhu kakuma haaraa keessatti dhufee mul'atamini achitti garuu hiideniidha dhokataadha. Sagalee inni jedhu kuni baay'ee kakuma ofaa keessatti argitan. Garuu dubbii God is relieved word inni jedhu kuni Waaqayyo isa mul'ate dubbii isaatiin sagalee isaatiin mul'ate. Fakkeenyaaf uumuudhaan mul'ate. General reflection uumuudhaan mul'ate dubbii isaati. Ta'i inni jedhu sun dubbii isaati. God is word is sagalee Waaqayyooti. Relieved inni jedhu immoo yuun ta'e waan sun practically lafatti argame. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga lamaa, boqonnaa afur lakkoofsa tokko, boqonnaa 25 lakkoofsa tokko seera Lewwotaa irratti argachuu dandeessu. Lammaffaa holiness. Egaa jalqaba irratti waa'ee maalii argitu? Sagalee Waaqayyoo, dubbii Waaqayyoo, abboommii Waaqayyoo argitu, seera Waaqayyoo argitu.
addina keessatti ammoo dubbistan boqonnaa 26 lakkoofsa 2 maal jedhama isin akka seerra tokkotti yoo deddeebitan inni jedhu kuni abboommii koos yoo eeddan inni jedhu kuni waaqayyo sagalee isaatiin maal ta'eera jechuudha dubbii isaatiin mul'atee jira jechuudha ifee jira waaqayyo waaqa dhokataa miti waaqayyo sagalee isaatiin karaa nuyi hubachuu dandeenyuun dubbateera jechuudha karaa namni isa hubachuu danda'u uumamaan mul'ateera jechuudha akka gumofaa keessatti lammaffaa holiness isa jedhudha qulqullummaa boqonnaa 11 lakkoofsa 40 boqonnaa 19 lakkoofsa 2 qulqullummaa holiness isa kana gaalaa kanan sila isiniin jedhu YouTube irra jira kana isiniin jedhu holiness jedhu kana barumsa bal'aa fi guddaadha baay'ee hundumti isaa yoo akkasi hanga iddoo tokkotti summarize godhee akka bifa introduction